Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota soorata YouTube nagaa fayyaa keessan jirtu obboleewwan kiyyaa obboleettiin keessan nagaa kootu waaqayyoo kootiif galanni guddaan haa ta'u. I'm so sorry. Shunkurtiin nagumnaan jarra achi godhadhee sitti raafadhe iqirtaa. Naa jirtu baga naa jiraattanii isiniin jedha. Fayyaa nagaa keessan miti ani obboleettiin keessan nagaa kootiif galanni gooftaa Yesuus haa ta'u. Baga jiraattanii warri jiraattanii eegamtanii araaraa fi jaalala waaqayyoo keessatti nagaa argattanii wanti hedduun nu biraa darbanii jiru. Yaa obboleewwan hedduun nu biraa darbaniiru. Abbootiin keenya hedduun nu biraa darbaniiru. Waaqayyoo araaraa fi gaarummaa isaa nu baay'isee anaafillee isiniifillee har'a geenya jirraan obboleettiin keessan sarara ga'een jira. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana jala bultii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan hundumaa mo'atee du'a mo'atee ka'ee baga isin gahee isiniin jedha. Nan gammade kanaaf isinitti kokkolfa. Nan gammade maal gammade onaan jettanii waaqayyootu nu gargaaree anas isinis gargaaree lubbuu keenya eegee yoonaan ga'e malee nuni saantiba tokko ofitti baasnee miti. Beekumsa qabaannee beekumsa keenyaa miti kan oollee irra geenye. Lammaffaa immoo maal gammade onaan jettanii guyyaa fannoo kun anaaf guyyaa addaatti. Waaqayyo anaaf jedhee lubbuusaa dabarsee fannootti laate waan ta'eef kanaaf gammadee tansi wajjin haasa'aa jira. Baga hundi keessaniyyuu obboleewwan kiyya anaa jiraattanii yoo nageessan amantaa kamiyyuu keessayyuu warri jirtanii baga waaqayyo lubbuu keessanii foon keessa walii keessatti eegee saatii kanaan isin ga'e sinan jaalladha sinan kabaja baga wajjumaan geenye isiniin jedhee sinan jaalladha amma kaa hojiin hojjechaa jira. Nagaa sin gaafadhee baga geessan obboleewwan koo sinan jaalladha naa jiraadha. Warri na jajjabeessaa jirtan warri subscribe gootan warri like gootanis warri commentii keessanii immoo akka haannanitti anaan obaasaa jirtanii waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Wanta yaaddan hundumaa waaqayyoon waaqarra jiru isiniif illee fiixaan haa baasu isinii haa karoorsu isiniin jedha. Commentiin keessan baay'ee abdii namatti tola. Amma kaasalaa waan ayyaanaati ka ayyaanni illee yaa'u nuuf kiristaanotaafis ta'u warra lubbuun jiraate kamiifiyyuu guyyaan kamiyyuu ayyaanadha. Isinii galee guyyaan kamiyyuu hunda keenyaaf ayyaana. Waaqayyo nu jiraachifnaan guyyaatti dabarre waan ta'eef ayyaanni guyyaa takkitti bichaa miti na uffalcha bokkaatu roobaa jira. Kanaaf asirratti iyyaa jira bokkaan baay'ee roobaara laala. Kanaaf sagalee koo fudhadhe isinitti iyyaara sagalee qabadde baga jiraattanii ayyaana jennee qophii ayyaanarra waan jirruuf waan hojjedhu duukaa bu'aana ilaalaa isiniin jira sinan jaalladha ishee. Wanti yaadachiisamee obboleewwan kiyyaa maana yaadachiiftuu naan jettanii yaa dhiifama wajjin sagalee koo yeroo dhaggeeffattan kana tokko iyyaan jira lammanni immoo bokkaa waan alaa roobaaruuf sin dhaga'amu jedhee sagalee sirriitti dubbadhaa. Maal seetanii akkana jennaan yeroon achi jiru baay'ee garannaa ammaata beektu. Bokkaan roobee galgalaa ati biyya kee jirtaani biyya koo yaade nan gala. Yeroo ijoollee jisin keessa jechuudha akkana jira yeroo baay'ee. Kanaaf oomisha shunkurtii daakuu bani. Yaa waan ayyaana sitti agarsiisuu gootee malee yaa hojiin haaraa ta'ee yookaan immoo kana qubna gara godhee wallaaltanii sitti agarsiisuu gooti. Ittumaan na wajjin tasanaannaa afataa naa jedhaa isinis naa hordofaa lammanni immoo laayikii naa godha subscribe naa godhaa jedheetani malee. Laayikii subscribe godhaa warri viidiyoo koo ilaalaa jirtu waaqayyo sinaa eebbisu ijji keessa naa eebbifamu nama nabaaru. Lammanni immoo wanni yaaddanitti waaqayyo sinaa milkeessu sadaffaan immoo akkuma ilaalaa jirtan warri ilaaltanii yaada gaarii naa barreessaa jirtan suni laayikii godhaan intala keessan jabeessan intala Oromoo intala Shawaa kana jabeessaati. Bakka na guddisaati haadha birrii na godhaa jechuudha. Maqaan kiyyallee akkasii yoo barbaaddan maqaan koo haadha birriidha maqaan abbaa fi haati konaa baasa. Innaa sinan jaalladhaa na hordofaa. Amma kaarra ndaaqqoo bitee dhufee ndaaqqoo anumatu dhiira argitanii ani bar gobasiidha foonaa wayyoo soorii hin jedhu akkan ani bar gobasiidha argitanii soorsaan hojii hojjeta foon hin se'inaa ishii shunkurtiidha. Foon seetan akka gogora keessan hin caccabsine anu foon hin se'ee gogora caccabsee ol erga sila shunkurtiin bitee dhufee shunkurtiin daaka gaammanee hordofaa isiniin jira. Mafcaan kun waa addisiidha waggaa jedhaan asumarra. Mana kirai kana keessa ayyaana kana loonoliin akka nan baafne bicha kana daakee jaartiin gabbaateen dhageessi
dullaa akkanatti fudhannee isin jira. Sinan jaalladha dhugaa baay'ee sin jaalladha akkuma sin na jaallattan. Isinis yaada gaarii jaalala gaarii naa ibsaatu argaan jira. Anis obboleettiin keessan baay'ee sin jaalladha. Ishi naa jiraadhaa dhugaa. Ani koomettiin keessan baay'ee natti tola naa jiraadhaa. Gooftaa koo Yesuus na gargaari gaata daakee beekone. Innaa sin jiru haddisiidhaan irra bita jechuun dhaara bitamee itti hojjettee beekone galgalee. Walitti deebina malee na hordofaa obboleewwan kiyya. Na hordofaa hin daafa. Hello. Waatai. Tole. Aslala ka adisi da kaloo keessatti daakachaa argitanii. Bokkaan roobaa jira iyyuu karaa kana taa'eera keessas immoo maabiraatitti daakuun go. Oh, baay'ee mirtii maashiniiti dhugaa addisiidha kanaaf isinitti waka baarammoo sobee miti. Sakandiin tunu sinin jedhe sakandii akkatti dhaaf maashinii kun laalaa mirtii. Jaarsa kiyya qonjoo kiyya naabitee beena miti gammiti. Naabitiin jedhan achi taa'ee fi baaddee achi galuurra dhan asi naabitee. Dhirsa waaqayyoon beeku akkanatti waaqayyo isin dhirsa waaqayyoon beeku waaqayyo isin yoo kenne akkanatti isin badhaasa agartanii. Oh my god. Laala isinuma birattan dhugaa isinin sobu sunuma birattan jammare laala akka diliqit godhe. Nama garrama garuu dhugaa. Ajaa'ibatti daakaa raayyuu ajaa'ibatti. Waaqayyoof haa galatu abboo waan hundumtuu. Nama garuu. Kamu waan hundumtuu mijata waan sin garramu hundumtuu namatti tola laala akka sammatti riiguutu agarta. Namanatti daakeen ka'e jechuudha. Naan dubbattu hundaaqoonas ta'e si ganaa mormirraa jita. Koottaa na gargaaraame. Kanaafuu bita addaa isinillee meeshaa akkanaa si fayyada gaafa galtan. Sinii galee akka meen qonjoon obboleettiin keessa sinii bareedee raalaame maan jiru maan obbo siniin bareeda dhugaa. Homaan diddibadhu ani beektu miti kanan daakuu dibachuun jaalladhu. Amantaan koo sin eeyyamu lammanni maal isin jaalladhu. Sinan jaalladha. Sinan jaalladha. Koottaa misaa nyaannama misaan qophaa'ee jira. Ajaa'iba siniin jedhe kaa ajaa'iba har'an itti daakee erga gaafan galeeti. Yaa'oo erga gaafan ni gale. Naabitee na eegeetu dhugaa siniin jedha baneetu laallee kaartoon isaa amman bane. Billaa meeqa gosa sadii billaa ja'a billaa shan lakkee. Ani beeku biruma lama waan ta'een biteenis fakkaata meeshaa biraa wajjin bite yeroo sana. Yeroo lama gaditti qabnaan ofiisaan liqqiit godhee daaka siniin jedhe dhugaa. Akkanatti ajaa'ibatti namatti tola dhugaa akka. Kana gaan dubbatiin akka kana nyaatanii irsa yaadan jetti idiyyee kiyya adaadhaan kiyya tokko bulleetta abbaa kiyya. Waaqayyo nafsi ishinaaf amaaru malee neela gara gooftaa deemte. Kurtii kan argitan ammani baay'atu. Nuuroo waddee akkamitti kurtii waa kana gadi cirra. Waddee nuuroon hin turtani. Sinitti barfate. Haa isiniin miti obboleewwan kiyya ammoo isinii yaa galu immoo isinii galaa miti kennan jirure. Isa jettuu sangaan kunoo taa'eera kanaan sorsaan gad dhufee mormarraa fuuta. Galladii naamee irra mo'aa kiyya ittaa yaali zaare. Ishee mo'aa kan koo nagartu gaarraan dubartii gubaziidha moo gubazii miti moo lablaabbaan bichaana moo jettanii argitu. Yoo keessa tokko akka zanaa sin jedhu fan of arrabsaa jira. Malee ani koofan kabaja sinii jedhee of arrabsaa. Nan arrabsiidhaa isin dhuguma seetanii ani sinii jedhee of arrabsaa jira. Adaraa koo mongoojjama inni asiniifis waaqayyo guyyaa hin qaba. Guyyaan hin jira waan hundumaa keessatti iyyuu kan nama gargaaru waaqayyo waan ta'eef guyyaan siniifis jira abshiraa'u. Nagaan nuu galaa biyya keessanitti maatii keessanitti malee wanni hin qaqqabamin tokkollee hin jiru. Dhugaa wanti hunduun qaqqabama.
Kana meeshaan cilaala bitanii waan bareedu piraastikiidhaan hin cabu. Kana dhirsi gaarii akkas argitanii. Dhirsi gaariin akkatti nama badhaasa. Ammallee na hordofaa daaqoo qalaas soorsa yeroo daaqoo morma kutu silta agarsiisa. Wayi silta agarsiisa. Maali watta waan araroon taane maashinichi madda natti tole. Baay'ee nama rare maashinichi. Kamtii yoo jettani harka moonan xaragadhaka. Arboleettiin keessa maashiniin akkana qabu barbaadanii maal odeessitu eeggadhuu suuta deeto jedhu naan jettanii harkan korfadha. Dee aslaala timaatimii birrii kudhanii mee amma oguma sitti fakkaata amma nuuroo waddade isiniin jedhu biti. Waanuma kun kudhanii bitamu sitti fakkaata. Mummureen dandaa kaafane qolliitii dhaare. Fakkaata. Bakkaadhaan warra nuuroo waddade wakabanii. Tole. Albii koo argitanii waan godhe. Sinuma biratti qadaadeen sinuma biratti daaka gizee meeqa akkan gaditti qabu maashinii kana ilaaltu akkamitti akka inni mirxii ta'e jechuudha. Oo barbaadda kana bitadhaa. Isinii jedhee lafa isinii jedhee yeroo hin jedhu maal odeessitii naan hin jedhinaa. Meeshaa gaarii akka ta'e nama rarraan isinitti agarsiisuuf rakkachaa jira jechuudha malee. Tole malee anaaf jettee hojjette hojii mana ishiitii akka hin jenne nan beeka. As ilaalaa gala kun gadi kaa'amu. Kanaaf tiiree kun oddoo qubni gootu keen laalaa gizee meeqa kan gaditti qabu. Gizee tokko. Kuna bulbulee moo bulbulleere? Kuno isinuma biratti gizee lama qofa gadi irratti qabee jechuudha. Agartanii? Waaqayyo irra kan na of galche jaartiin gibbii kana gadi natti baatee nan arrabsi. Argitanii kana? Kana xumuradde gizee lama qofa akkana gaditti qabee dhugaa. Kanatti diqi godhee daake. Waaqayyo dhirsa gaarii isin yaakan dhirsa akkana isin qabbaneessu waan gaarii hojjete. Qubna gara nan isa obdiseeyina. Meeshaan jaalladhu naa bitee maratee nan footootti agarsiifadhe yeroo sana. Footootti ergee. Ifa makasin desi hojii chukoti fi kararra jala fuudhe. Kukululu sinitti agarsiifadha qaamni maal dubbattu maaliif anni ichi saaraatti beektu sangaan qaban jenne. Kukululu duddina dhukkubeyya. Kukululu na bariite. Kukuluu kan anuma bitatee irra dhaqe. Maal jettu as laalame anuma bitatee rufe korma dirbadhu be. Anuma bitatee rufe qaaqalloon keessa sattichaa. Gabaa bakka hin jiru dhaqee. Birrii meeqaan bitee kuma dhibba lama moo kuma bashan siniin jedhu. Injirtu ndaaqaa weddeedha. Mintishee. Birrii basa galii nan bite. Agartanii? Kan birrii 700 injirti dhaltuun kormaadha kun. Kan birrii 300 fi 50 injirti ndaaqoo abashaa faranja jechuudha dhaltuun. Ani qalloon keessan garuu birrii basa galii nan bite. Mee viidiyoo nama biraa ilaalaati koomentii irra naa kaa'ama isiniin jedhan. Suuta di gurbaa haalagee agartanii? Waayaa maqaa kottaa nyaadhaa hojii nyaannaati kottaa isinin eega. Akkas isiniin jedha isinan jaalladhaanu. Viidiyoo isinitti hin dheeressu. Hojii isaa waan hundumaa ammoo yeroon hojjedhu hundumaa isinitti agarsiisa amma irra xiqqeesse isinii waraabe jechuudha. Malee gizee tokkicha viidiyoo deeqaa meeqa isinitti waraabe isinitti hin dheeressu isin salachaasisu. Akka isin naa laaltaniif laayikii gootanii. Ayyaana gaarii anaafis isiniifis haa ta'u warra biyya ormaa jirtanii garaan keessan hin kaffaa'amiini. Waaqayyo guyyaa qaba waan hundumaatti. Guyyaan isaa gaafa geessinis nu galtanii ayyaana ayyaanfattu koottaa wajjin hojjennaa. Nyaachuun hin jedhamu qarra wajjin hojjennaa bor waldaan naqaafa shirri jechaa arras ni gale. Akkana kan na godhuufi nyaachuuf muddamee miti. Bor waldaa dhaquuf muddamee narra hojjedhe lafa kaawwadhe bor waldaa koo deemaa. Kan foonis erga barbaanne kan hafuuraas dirqama barbaadachuu qabna buleewwan kiyya isiniin jechuufani
sinan jaalladha viidiyoo tabiraati nama walitti deebinutti mulu isaa sinitti agarsiisa waadaa sinii gala waan ana jedhu hundumaa sinitti agarsiisa sinirratti dheersuufan viidiyoo malee erga takkaa waraabuun nan beekas nan danda'as garuu sinirratti dheersee akka sinan salachaaniifanii sinan jaalladha koota wajjin hojjennee burmoo wajjin nyaannee burmoo wajjin wal dhaadannee gallee nyaannaa sinin jedha baay'ee tokko sin jaalladha nagaan naa tura komentii keessan immoo rakkoon qabu isinii dubbisaan jira yeroo biraa isinii deebisuu nan danda'a waaqayyo mana jirtan hundumaatti sinaa eebbisu si wajjin haa ta'u garaan keessanii biyya keessa yaaddanii hin aarinaa waan adda addaa miidiyaa adda addaa irraa argitu muuziqaa adda addaa waan ayyaana kana miidiyoota irraa dhageessanii yaaddina waaqayyo jira waaqayyo waan hundumaa keessatti guyyaa qaba akka nuti yaadne miti akka inni yaadetti hin taanes akkuma keessan garaan kun badaa ture duraan naan achi jiru kanaafuu inni guyyaa qaba waaqayyo si wajjin haa ta'u nagaan naaf tura viidiyoon biraan amma walitti deemnutti ciao